Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa baay'atu. Seenaa dhugaa Amaanu'eel Amoos kutaa 6ffaa kan waliin itti fufnu ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun, maatii keenya kan taatan ammoo like share gochuun nu faana bu'aan affeerraa keenya jaalalaati. Seexanni kiristaanota akkamitti lolaa? Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11-12 irratti sagaleen dubbii Waaqaa akkas jedha. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti, garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan macca hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatan wajjin wallaansoo wal qabna. Akkaataadhuma qajeelfama Luusifer yookaan seexanarraa nuuf kennameen kiristaanota loluudhaaf karoora baafannee hojiitti galle. Tokkoffaa dhukkuba facaasuun, lammaffaa maseenummaa facaasuun yookaan babal'isuun, sadaffaa kiristaanotni mana jireenyaatiif akkasumas waldaa kiristaanaa keessatti akka isaan hin kadhanneef hirribaa dadhabbiitti isaanitti baay'isuun, afuraffaa hamiin, jibbaan, sabaan sadarkaa barumsaatiin ilaalcha adda addaatiin wal qoqqoodiinsa waldaa kiristaanaatiif kiristaanota gidduutti baay'isuun, waliigaltee dhorkuu, wal jibbuu baay'isuun, jaalala gidduu isaaniitii balleessuu. Shanaffaa kiristaanonni akka hin hoyne yookaan akka hin qabbanoofne bu'aa ta'anii akka jiraatan godhuudhaan jireenya wal makaa jiraachisuun. Ja'affaa kiristaanonni sagalee dubbii Waaqaa akka hin dubbifan, akka hin dhageenye yookaan yoo dhaga'an illee akka hin jaallanne, walumaa galatti yaada akeekaaf karoora Waaqi isaaniif qabu sagalee dubbii isaa macaafa qulqulluu keessatti akka barreeffame akka hin beekne godhuudhaan beekumsa sagalee Waaqaa dhabsiisuudhaan yeroo isaanii bakka hin taanetti waan jireenya bara baraatiif isaaniin qopheessinetti yeroo isaanii akka fixan sagalee Waaqaatiif garuu fedhiif yeroollee akka hin qabaanne gochuudhaan. Torbaffaa kiristaanonni jireenya isaaniitiin, haasawaa yookaan haasaa isaaniitiin, haala uffannaa isaaniitiin, haala adeemsaaf hojii isaaniitiin fakkeenyummaa amala gadhee yookaan kashalabbii akka qabaatan gochuudhaan maqaa isaanii xureessuun, fudhatama dhabsiisuun akkasumas jireenya wal makaa kan Waaqa hin gammachiisne akka jiraatan gochuun namoota haaraa silaa gara gooftaa dhufanii amanuuf jiranittis gufuu akka ta'an gochuun. Saddeettaffaa fuulduratti fooniin namoota adda addaatti fayyadamne isaan loluudhaaf kan kana fakkaatan isaan balleessuuf karoorfannee irratti hojjenna. Warra asiin olitti tuqe keessaa wanta lama isiniif ibsuu barbaada. Tokkoffaa foonii yookaan qaamaan loluu. Meeshaa TV fakkaatu kan addaanaaf kennameen lubbuu haaraa gara gooftaa dhufte nan argaa. Warri Fariisaawonni yookaan irra keessi isaanii kan kiristaana fakkaatan garuu kan fakkeessanii seeraaf sirna qofa raawwachuudhaan jiraatan, kan humna Waaqaa hin qabne, kan mormanii isaan warra keenya hojii keenyaaf nu gargaara waan ta'eef isaan hin lollu. Achiin booda dubartoota leenjii adda addaa fudhatanii nuuf qophaa'an sana gara waldaa kiristaanaatti ergina. Achiin immoo isaan waldaa keessatti akka isaan mastiikaa corqan yookaan nyaatan, daa'imman boosisan akkasumas akka namoonni sagalee Waaqaa hin dhageenye mala adda addaa fayyadamu. Fooniin yookaan qaamaan qofa osoo hin ta'in hafuuraanis sabni achitti walitti qabame sun akka waaqessuu, sagalee Waaqaa dhagoo hin dandeenye hirribaa dadhabbiitti buusnaa. Hubadhaa, manni Waaqaa mana kabajaati. Mana kabajaa kan sagalee Waaqaa itti himamu kana dhiisaatii mana nama kabajaatti, nama kabajaa duratti bakka kabajaa kan biraattis mastiikaan hin corqamu yookaan hin nyaatamu. Kanaafuu namni osoo hin beekin kana godhaa turte adaraa irraa jalqabii araaraan deddeebiitii namoota biraallee deebisii. Yaa namanaa na dhaga'i. Yooti sagalee Waaqaa haala gaariin hordoftatee dubartoota keenya ergaman keessaa tokko alatti si eegdee nagaa si gaafatti yookaan badhaasa wayii keessattuu waan ati baay'ee jaallattu siif kenniti. Hiriyaallee siif ta'uu barbaaddi. Yeroo sitti dhiyaattee hiriyaa siif taatu kana waan fooniif yaada foonii sitti facaastee sagalee Waaqaati barattee kan keessa kee jiru si keessaa balleessiti. Tajaajiltoota tokko tokkotti immoo akka nama kiristaana reefuu gooftaatti dhugeeffatee of fakkeessitee eenyatti namni isheen beektu akka hin jirre itti himuudhaan adreesii yookaan bakka mana jireenyaa isaa gaafatti. Gara mana isaatti gaafa ishee affeeruu kennaa addaa qabattee adeemuudhaan yaada yookaan qalbii isaa bitti yookaan fudhatti. Inni immoo badhaasa addaa nama Waaqa jaallatu irraa naaf kenname kennaa jaalalaati jedhee akka fudhatu taasisti.
haala kanaan isa bira turtee ifni Kiristoos akka keessatti dhaamu yookaan badu hojjetti. Dhumarratti yoo ifa Kiristoos isa keessa isaa jiru hojii fedha foonii adda addaatiin erga dadhabsiisteen booda gara mana isaa dhufuu dhiisuudhaan gara nama kan biraa karaa waaqaarraa gorsiisuuf miliqsuuf hojjechuutti adeemti. Kiristaanotni sagalee waaqaa akka hin dubbifanneef akka hin kadhanneef irratti hojjechuudhaan abdii isaan waaqa irratti qaban balleessuun gara mana xonqaa'ee yookaan mana seexanaa akka deeman gochuun achiin immoo akka isaan dukkana cimaa keessa seenan goonee ajjeesna. Konferensii hafuuraa gurguddaa qophaa'u irratti fooniinis hafuuraanis keessatti argamuun waliigaltee akka hin jiraanne irratti akka hojjetan godhama. Maaliif jennaan kiristaanonni yoo tokkummaaf jaalala qabaatan humna addaa argatu. Yoo akkas waliigalanii gooftaa isaanii waammatan hojii keenya nu duraa barbadeessu. Kanaaf immoo aga dandeenyetti akka isaan waliif hin galleef irratti cimsine hojjenna. waliigalteef jaalala walakkaa isaaniitii balleessinee wal jibbaaf wal qoqqooduun isaan balleessina. Osoo isaan nun dursiin isaan dursuudhaaf hojjenna yeroo hundumaa. Kiristaanonni akkamitti beekamu? Namni dhugumaan Kiristoositti amanee kiristaana dhugaa ta'e tokko macaafa qulqulluu harkatti qabachuu yookaan hirmaannaa cimaa sagantaalee hafuuraa adda addaa irratti taasisuun osoo hin ta'in ifa addaa sababa Kiristoositti dhugeeffateen irraa kan ka'e kan argatanii fi naannoo mataa isaaniitti ifa addaa marsee jiruuni. Akkasumas ibidda cimaa naannoo isaanii marsee jiruun beekamu. Kiristaanonni yeroo adeeman ergamoonni waaqaa isaanii wajjin inni tokko karaa mirgaatiin inni kaan immoo karaa bitaatiin tokkos ammas karaa duuba isaaniitiin isaan marsanii adeemuun argina. Kanarraa kan ka'e gara warra akkasii kanatti dhiyaachuun guddaa nu rakkisa. Warra akkasii kana karaa nuti isaan argachuu dandeenyuun akka isaan cubbuu hojjetaniif isaan kakaasuunii fi qaawwa adda addaa uumuun haala isaan cubbuu itti hojjetaniin karaa waaqaarraa kufan haala mijeessina. Namni kiristaana ta'e tokko yeroo inni konkolaataa konkolaachisu arginu balaa isatti buusuuf yeroo karoorfanneetti deemuuf jennu ergamoota waaqaatiin isaa marfame argine sodaannee duubatti deebina. Kiristaanni dhuguma karooraa akeekaaf kaayyoo waaqi isaaf qabu osoo beekee jiraate silaa dhugumaan cubbuu irraa of eeggachaa akka barsiisaaf sagalee waaqaatti jiraachuudhaan waaqa isaa gammachiisaa jireenya injifannoon guutamee jiraata ture. Ani yeroos Luusiferiin hoogganaa godhamee waan muudamee jiruuf dubartoota akka ergamootaatti naaf kennaman gara waldaa kiristaanaa lubbuu qabanittan ergaa. Dubartoonni kunneen baay'ee kan babbareedan ta'anii uffata baay'ee babbareedu uffatanii waan gaggaarii dibatanii deemuudhaan akka nama haaraa gooftaatti dhugeeffatu of fakkeessuudhaan gaafa waamichi lubbuu haaraa godhamu gara duraa yookaan gara waltajjiitti ba'an. Sagantaa sanaan booda nama tajaajila isaa barbaade of fakkeessuudhaan lallabaa sanatti dhiyaatanii dubbisu. Lallabaanis nama haaraa gooftaatti dhugeeffate waan jaallatuuf qabatee gara mana isaatti waliin deema. Tajaajilaan sun yoo kennaa hafuura adda baasu yoo hin qabaatiin qaama foon isheetiin akka inni harkifamu gochuu jalqabdi. Achiin booda fedhii sagaagala addaa keessatti uumtee walquunnamtii saalaa akka ishee waliin raawwatu gochuudhaan cubbuun isa kuffisti. Kanallee irra deddeebi'ee akka inni ishee waliin raawwatu erga gooteen booda gaafa hafuurri waaqaa isarraa fagaatu isa dhiistee gara bakka biraatti tajaajilaa biraa dogongorsuutti deemti. Kana ilaalchisee dhuga baatii tajaajilaa tokkoon isinitti himuu barbaada. Namni kun mootummaa keenya dukkanaa keessatti nama waaqaa jedhamee beekama. Yeroo kadhannaaf gadi jilbeenfatu mootummaa keenya keessatti raafama addaa fida. Isa kuffisuuf jennee dubartoota keenyatti ergine. Namni kun immoo nyaata kennee fi isaan nyaachisa. Garuu kiyyoo isaaniitiin yookaan karoora isaaniitiin qabamuu hin dandeenye. Isaanillee yookaan dubartootillee haga danda'an yaalanii garuu immoo hin dandeenye. Ergama isaaniif kenname raawwachuu waan hin dandeenyeef dubartoonni gara isaa ergaman sun hin ajjeefaman. Hubadhaa, seexanni namaaf na'uu hin beeku. Hojiin isaa balleessuuf barbadeessuu qofa. Kanaan booda ani gara dubartiitti of jijjiireen gara isaa deeme. Jechootaaf haalota adda addaatti fayyadamuun isa kuffisuun yaalee garuu immoo hin dandeenye. Karaa kanaan humna koo ol waan natti ta'eef ifaa ifatti yookaan fuulduratti isa ajjeesuuf murteeffadhe. Gaaf tokko isaa gara gabaa waa bitachuuf deemuun isa hordofe. Gaafanni waa bitachuuf gadi jedhu konkolaataa fe'umsaa kan zayita baate tokko gara isaatti kallattiimaan akka deemuun godhe.
konkolaatichi garuu sibiila elektirikii guddaa tokkotti bu'ee namoota baay'ee galaafate yookaan ajjeese. Namtichichi yookaan tajaajilaan sun garuu waan tokkoyyuu hin taane. Namoonni baay'een isa biraa du'an, inni garuu akkamitti akka miliqee naaf galuu dide. Ammas guyyaa biraa isaa daandii konkolaataa irra deemuun arge. Konkolaataa warra loltuu maxaaxasha baatee daandii irra deemaa jiru garasitti gorsiise. Konkolaatichis kallattii inni irra deemaa jirutti fiigee namoota baay'ee ajjeese. Inni garuu ammas waan tokko hin taane. Waan ani isa godhuun wallaale. Wanti isaa kun naaf galuu didee gaaffii cimaa natti uume. Yaalii kana lamaaniin booda ittuman dhiise. Tajaajilaan kun warras lubbuun jiraatee tajaajila isaa itti cimseera. Sababa kiristaana tokkootiif seexanni yeroo hundumaa namoota baay'ee ajjeesa. Guyyaa tokko inuman isa ajjeesa jedhee halkaniif guyyaa karoorfata. Garuu immoo eegumsa Waaqni isaaniif godhurraa kan ka'e kana gochuu gonkumaa hin danda'u. Haalli akkasii kun yeroo baay'ee tajaajiltoota baay'ee mudata. Garuu immoo Waaqni isaan tajaajilan isaan waan eeguuf tiksee isaanii waan ta'eef homaa gochuu hin danda'us. Haa ta'u malee seexanni yeroo hundumaa abdiin kutatu. Gaaf tokko milkaa'uun koo hin hafu jedhee yaalii isaa ittuma fufa. Garuu immoo kan Israa'el eeguu hin rafu hin mugus waan ta'eef jedhamees waan barreeffameef gonkumaa yaaliin isaa milkaa'uu hin danda'u. Namni tokko cubbuu irraa of eeguun jaalala Waaqaa keessa yoo deddeebi'e yookaan jiraate daabiloos yoomiyyuu argachuu hin danda'u. Kanaafuu warri kiyyoo seexanaatti qabaman warra cubbuu hojjetaa jireenya qulqullummaa hin qabne jiraatanidha. Kiristaanota rakkisuu. Kiristaanota yeroo baay'ee kan rakkisnu abjuudhaani. Namni kiristaana ta'e tokko wantoota as taanee jiru akka inni yookaan isheen abjuun argan goona. Nama du'e waliin akka wal argan, bineensonni bifa adda addaa qaban akka isaan ari'aa sossodaachisaan goona. Hiriyoota isaanii bishaan daakanii akka bishaanii yookaan galaan isaan fudhatu goonee itti mul'isna. Akkasumas hiriyoonni isaa nyaata fidanii fi isa yookaan ishee nyaachisan goona. Yoo dhiira ta'e dubartii kan heerumtes yookaan kan hin heeruminis akka dhuftee waliin wal quunnamtii saalaa raawwatan. Yoo dubartii taate immoo dhiirri fuudhe yookaan kan hin fuudhinis dhufee waliin rafanii akka sagaagalan goona. Yoo Waaqi gidduu seenee isaan hin gargaarin dubartoonni akkasii kun yeroo baay'ee maseenatoo. Yoo dubartiin ulfaallee abjuu akkasii ergitee yoo Waaqa kadhatte ofirraa hin cabsitee ulfisuun garaa isheetii ba'uu danda'a. Kiristaana namni ta'e tokko abjuuwwan asii olii kana argataanaan cubbuu keessa jiru kamiyyuu keessaa araara galuudhaan dhiiga Yesuusiin erga qulqulleesseen booda yeroo hundumaa gara hirribaa deemuudhaan duratti kadhannaadhaan humna seexanaa hundumaa ofirraa hidhuu akkasumas Waaqa eegumsa akka isaaf ta'u kadhachuu qaba. Dabalataan namni akkasii kun tajaajiltoota bilchina hafuuraatiin isa caalan bira deemee gorsa argachuus qaba. Beekumsa isaa hafuuraas karaa sagalee dubbii Waaqaa barachuudhaaf dubbifachuudhaan of guddisuu qaba.